warri meedikaalii kuma sadiin godhan warri siyoosii dhabanii viizaan jaraa badee meedikaaliin jaraa gubatee birrii kasaaraa jirani namoonni viidiyoo kana agartanii anis tolan hojjetaara anis tolan ummata keenyaa ijjaara laayikii sinaa gosa waan fayyadu sheer godha qaqqabsiisaa mee nama hundaa yeroo kudhan faasheeriin gootanuu nama 10 itti faasheeriin gootanu wallaahi kun rakkoo jabduu ijoollee keenya mudattee jirtu mootummaa bakka siyoosii ummannatti keewwatte ummanni ati damoozaa qaxarte dhangida damooza dabaltees hammas hattuudha siyoosiin guyyaa 21 baradhaan ijoollee guyyaa 21 baratanii guyyaa 21 erga baratanii kaanii dookumentiin jaraa adhaqee oromiyaatti hojjetamee dhufee kennamaafii jira garuu wanni guddaan hojjetamee fi dhufee kennamaa jira onlaayinii godhaan jiranu yaa mootummaa warra tachi kaa'atte dhangida damooza dabalteen sun wallaahi hattuudha dokument ijoolleen guyyaa 21 baratanii dokumentiin jaraa hojjetamee dhufanii waamanii harkatti kennamaa raafuu raqaan jaraa garuu ijoolleedha onlaayinii goonaan paarkoodiin baafamnaan deemuu danda'an jiran yaa mootummaa waan kana gadi bu'ee ilaali ummanni keenya rakkateera meedikaaliin duraan ji'a 3 hamma garuu ji'a 2tti dhuma siyoosii guyyaa 21 baratamaa guyyaa 21tti onlaayiniin ta'u baatii 2 ol meedikaaliin ni dhuma birriin 3,300 fageenyarraa horii gurguratanii dhufanii amma kasaaraadha yaa mootummaa warra akkasii gadi bu'ee ilaali damooza dabaltee hattummaan isaan jiran jarri dokumentiin hojjetamee dhufaara maaliif onlaayiniin godhamee maaliif uffanni keenya rakkifamaa shahaada dokumentiin hojjetamee inni jabaanuu katabamee farramamee oromiyaan itti farramee akkasiin dhufaara erga ijoollee qormaata fudhatanii booda wanni daqiiqaa tokkotti onlaayinii godhan maaf jabaatee bargaa fi kiyyaa kun maaliif jabaate sababni kana hattuu warra ati achi keessa kaa'atte yaa mootummaa warra achi keessa jiran warri hattuun akkas godhaa jiru hadaraa ummanni rakkate ijoolleen rakkateetti wallaahi ijoolleen rakkateetti